Ashama akkam jirtu hordoftoonni Caaliituuf ani nagaa kooti galata waaqayyo warreen mana kooti faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Har'amee gaaffii jireenya koo keessatti natti dhaga'amuu fi akkasuma yeroo marallee na gaddisiisu jireenya koo keessatti isinitti himachuun barbaada. Warreen wantoonni akkasii isinirratti qaqqabu maaliif akka ta'e naa ibsuu dandeessu yookiin immoo yaada keessan naaf qooduu dandeessu yaada. Innis maalini jireenya koo keessatti yeroo hundumayyuu namoonni na miidhu. Namoonni baay'een isaan jaaladhee, isaanitti dhiyaadhee, isaan abdadhee, isaan amanadhee jedhu deebisanii na miidhu. Alagaa qofa miti wanti kun. Alagaa qofa miti kanarra qaqqabu. Maatii koo keessaa, fira koo keessaallee wanta kana baay'ee kanarra qaqqabaa jirudha. Jireenya koo xiqqummaadhaa hamma har'aatti wanti kun irratti deddeebi'a jireenya koo keessatti. Ani akkana jedhanii of ibsuun ni ulfaata. Namni of ibsuu hin danda'u garuu amala qabu tokko ani amala akkanaa nan qaba jedhee amma tokko of ibsuu ni danda'a garuu namni nama beeku otoo nama ibsee amala nama yookiin gaarummaa badiinsa namaan otoo ibsamee gaariidha. Garuu walumaa gala amalli nani qabu namoota fi bara jireenya kootii keessa namoota fammeenya yaaduun barbaadu. Bara jireenya koo guutuu namni akkanatti gaddu yookiin immoo namootaaf madda gadda isaanii otoo hin ta'in madda gammachuu isaanii ta'uun barbaada. Waan hin qabu tokkoon namoota gammachiisuun barbaada. Waan hin qabu tokkorraa yoo nyaatallee ta'e san qaburraa gimmaasha qoodee uffannaallee yoo ta'e lama yoo qabaadhe nama sanaa tokkorraa qoodee haala sanaatiin bara jireenya koo dabarsuun barbaada akka nama tokkotti jechuudha. Keessa koo wanti jiru isa kanaadha. Namootaaf walumaa galatti namatti adabu wanti jedhu keessa koo hin jiru. Rabbi naaf hin kenninis kadhatuma koo keessattis illee namootaaf akkan daba iyyaanne na gargaaridha malee namoota irratti daba yaaduu hin barbaadu. Maaliifin addunyaan irra jiraadhu kun yeroo gabaabduudha. Yeroo gabaabduu kana keessatti immoo dhala namaatiif daba yaadee ammeenya yaadee darbuu hin barbaadu waan ta'eef dhala namaatiif gonkumayyuu daba yaaduu hin barbaadu, nama miidhuu hin barbaadu, namoonni akka rakkatan akka miidhaman hin barbaadu jechuudha. Garuu namoota baay'ee nama amalli koonni badaan tokko dhibbatti nama amana. Har'a yoo nama bare namni tokko keessa isaa yoo natti himate akkas naan jedhe baay'een gadda wajjiniini namni sobaan illee yoo natti hime dhuguma natti fakkaata nan gadda daddafee nan bo'a boo'ichi na dursa na hundumaa nan bo'a waan hundaaf nan bo'a namni kallattii tokkoon itti natti siquullee yoo barbaade tooftaalee garaagaraa fayyadamee natti waa tokko himee natti dhiyaate dhuguma ta'ee natti mul'ata. Maaliif jedhe laata? Maaliif akkas godhe laata? Shakkii wanti jedhamu na keessatti mul'atu. Baay'isee namoota nan amana. Baay'isee jechuudha. Jireenya koo kan miidhus isa kanaadha. Na miidheera yeroo baay'ee jechuudha. Nan amana bakka ittan of kenna nama tokkotti dhiyaadhe taanan bakka of shafaaffanuu isa bukkee tokkoon of qoodanii bukkee tokko waan ta'e dhofkatanii bukkee tokkoon namatti dhiyaatan sana hin beeku. Guutumaan guutuun namatti dhiyaadha. Guutumaan guutuun keessa koo baasee namatti hima waan na keessa jiru waan jechuun waan nama mari'achuu qabu tokko nama hin dhoksu. Nama natti dhiyaate tokko ittan hima. Garuu namoonni maal godhu? Natti siquu, na wajjin turuu, na wajjin nyaatuu, taphatu, yeroo dabarsuu maal jedhu wanta barbaadan sanallee yerootti argatanii jedhanitti deebisanii na galu. Na dugda duuba deebi'u. Ammeenya narratti yaadu. Kallattiin ani isaan eeggadheen otoo hin ta'in kallattii biraatiin natti dhufu. Nama biraa ta'anii natti dhufu. Yeroo baay'ee jireenya koo keessatti waan hin danda'uun jireenya mo'achuun barbaada. Tattaafachuun barbaada. Harka namaa eeguun barbaadu. Namaa gadi ta'uun barbaadu. Waan hin qabu tokkoon dandeettiin qabu tokkoon of amansiisee jiraachuuf hojjechuu akkasumas illee namoota birootiif fakkeenya ta'uun barbaada. Cabee hafuun barbaadu.
kuffisanii nama bira darban tokko bakka kufanitti nama arguu barbaadu miti namoonni suni namoonni baay'een bakka kufetti na arguu barbaadu. Bakka miidhame tokkotti na arguu barbaadu. Yeroo gaafii isaanitti ta'u akkamitti keessa darbite akkamitti cimte akkamitti hojjette wanti jedhamu gaafti isaanitti dhaga'amu isaan irraa mul'atu ni jira. Walumaa galatti yeroo baay'ee namoonni namanuu fi namoonni nani jaaladhu maal yaadu miidhama koo yaadu. Deebisee nan gadda maal lama godheetanii ani daba namaaf yaadu ammeenya namarratti gochuu hin barbaadu. Maaliif na miidha namni maaliif daba narratti yaada namni inni jedhu na hundumaa gaafii narratti ta'a jechuudha. Gaafii isa guddaa naaf ta'a jechuudha. Fakkeenya namni tokko yoo rakkate otoon qabu namni sun akka na biraa rakkatu hin barbaadu. Waan hin qabu kennuuf hin barbaada. Ani dhabee isaanitti gammadan na gammachiisa. Kuni uumama kooti jechuudha. Jaaladhees osoo hin ta'in uumama kooti bakka waan na keessa jirudha jechuudha. Garuu deebisanii sumaan wanta nan godhuuf sanaan yookiin wanta nan raawwadhu sanaan maal godhu akka nu waan nan gowwaa ta'eetu wanta sana raawwadhutti na yaada namni yeroo baay'ee. Akka nu waan koo qabachuu wallaalee raawwadhutti na yaada yeroo baay'ee namni. Garuu miti ani gowwaas miti baay'ee dubartii abshalan ani biltiidha uumama kooti. Amala lain qabu keessa biltiidhaan tooftaaleen karaalee wantoota garaa jalaa ba'u nan beeka sirriitti jechuudha. Uumama waaqayyo kan naaf kenne keessaa jechuudha. Namoonni garuu isaan beekaa godhu sana gowwaan isaanitti fakkaata. Waan tokko qabachuu wallaalu yookiin immoo akkaataa namni itti bilxoomu sana bilxoomuu waan wallaalu isaanitti fakkaata. Miti garuu keessuma koo waan jiruudhaaf namni na biraa rakkatee arguu hin barbaadu, namni na biraa dhiphatee arguu hin barbaadu, rakkina namni na biraatti akka himatu hin barbaadu walumaa galatti jechuudha. Kana namoonni garuu akka waanan of qabuu hin dandeenyetti yaadu. Deebisiitii amma fakkeenya yoo na rakkadhe baay'ee namni rakkata mitiire yeroon koo oommatu yeroon rakkatu jira. Rakkadhees namoota irraa rakkina noolu. Amma fe'ee yoo rakkadhe namarra rakkina noolu. Fakkeenya hiriyoota baay'een qaba maatii hedduun qaba. Har'a waan tokko rakkadhe yoo naqeeme akkana rakkadhe mee waan akkana naa godha. Akka isaan qaban nan beekame. Beekna nu naqee gaafadha waan sana. Naa kennaa naa godha kan akkana naa raawwadha yoon jedheeni sababa natti baay'isu. Akkana ta'eeme akkas goone akkas taane naan jedhu malee hoodhu jedhee namni rakkina na oolchu hin jiru. Jireenya koo keessatti namni rakkina na oolchu injira jedhe nabdadhama fakkeenya ebeluun koo rakkina na oolcha jedhee nabdadhu namni rakkina na oolcha jedhee yaadu yeroo tokko hiriyaan koo tokko jirti Dubaay kana keessa kan jirtu. Bakka kanaan ala maatii kootiin hiriyoota kootiin rakkadhee rakkina na oolchu naaf gaddu kan hin jedhu hin jiran. Maaliif akka ta'e garuu gaafii isa guddaadha jireenya koo keessatti. Otoon nama badduu ta'ee nama daba namaa yaadu nama baadhee si namaafis gadduu baadhee akkasiin ta'uu laata yeroon jedheetti gaddu ni jira. Kuni hedduu jireenya koo keessatti na gaddisiisa. Maaliif ta'uu danda'a? Ana bichaadha moo namni akkanaa ni jira yeroon itti jedhee yaadu ni jira. Nama yeroo dhabee rakkatee nama gaafatee irraa argatu ni gammada. Amma barbaade yoo rakkadhe amma barbaade yoo dhabe nama gaafachuu hin barbaadu. Maaliif hin argadhu nan beeka waan ta'eef. Beela'ee illee nama fakkeenya gaafan beela'ee sirriitti beela'ee too mana namaa deemee mana beeluutiin nyaadha bakka achi waa argadhee wajjin dabarsee dhufaa waan jedhee deemelee gaafa sana mana namaatti illee waan argadhu. Nyaachuu hin danda'u middeenallee jechuudha. Maatii koo birallee fakkeenya obboloota koo birallee waan dhaqu guyyaa akkasii nyaata argachuu hin danda'u guyyaan beela'ellee jechuudha. Wantoonni kuni jireenya koo keessatti na gaddisiisu na boochisu na hundumayyuu jechuudha. Na boochisu maaliif akkas ta'e? Otoon qabaadheetoo narraa afeetoo jedhee namoota afaan hunda godhee guuteef natti tola keessa kooti. Garuu ani immoo sadarkaa sanarra hin jiru.
waan hin qabuun garuu namatti nilu daba namaaf yaadu maaliif hiree akkas kan ta'uu danda'a jireenyi kun namoonni maaliif naganu maloo namoonni maaliif natti maluun namoonni maaliif yeroo hunda boollanaaf qotu otoo waan isaanii barbaade otoon gargaarsa isaanii yeroo hundumaa luka isaanii jalatti kufee akkas naa ta'a akkas naa godha akkas maal osiniif haa ta'u jedhe tole natti gadduun yookiin waan gochuu dhiisuu danda'u otoon isaan hin kadhatin otoon isaanii waa isaan irraan barbaadin garuu maaliif naganu namoonni maaliif dabanatti yaadu hiriyaadha jedhee hiriyaa tokkottoon dhiyaadhee hiriyaa baay'ee jaaladhee amanadhee garaa kootti madhee maal jedhe bukkeedhaan bool'anatti qotti bukkeedhaan waa tokko naan jette bukkeedhaan waa tokko na gooti malee jabaadhu hiriyaa koo akkas goona jabaadhu hiriyaa koo kana taane jabaadhu ati hin dandeessaat akkas naan hin jettu yeroo hundaa bool'onaaf qonfara namni bool'onaaf qonfara doona maaliif akkas ta'e hin beekan na hundumaa gaafii sammuu kootiti inna ani garuu yoomiyyuu taanan daba nama yaaduun barbaadu waaqayyo soollee afuurra akkasii na keessatti hin dhufa ta'e na keessaa cabsu na hundumaa agar lubbuu kudhan addunyaa kana irra jirutti wantoota nama gammachiisu raawwachuun barbaada wantoota namaaf bakka namaaf hiixachuun barbaada malee namatti dabuu namatti maluu nama boolla qotu sanan barbaadu tarii anatu dursee keessa bu'a waan ta'eef tarii san nama yaade sanatti anatu kufuu danda'a waan ta'eef anarra ofii koo bichaa miti kan ilaalu qabu boruu koo ilaaluun qaba waan ta'eef namni har'a irra jiru bichaa ilaala yoo ta'e isa boruu dhufu sana beekuu qaba anarra gammadee maal jedhee daba hojjadhee namoota irratti waan wantoota garaagaraa daba hojjadhee argadhee yoon boruu dhala kootii fi waan dabaa ol kaa'e dhala koo sanatti darbana yoo qaqqabuu baate jechuudha. Kanaaf jecha dhala namaaf daba yaaduun barbaadu dhala namaa irratti daba hojjechuu hin barbaadu garuu namoonni haa hojjetan daba sanaaf haa yaadan waan barbaadan haa godhanii garuu na hunda gaafii kooti namoota daban irratti yaadaniif namoota na miidhaniif maaliif akka ta'e gaafii natti ta'a jireenya koo keessatti sammuu koo keessatti jechuudha. Mee warroonni waan akkasii isinirra qaqqabee jiraattan faallaa kootiin kan jirtanis yoo taatan maaliif ta'uu danda'a otoo namootaaf daba yaadin osoo namootaaf gaarummaa yaadnu namoonni maaliif dabanuu yaadu namoonni maaliif boolla nutti qotu naa ibsuu dandeessuu laa yeroo hundatti gaddu moo dhiisu ittiin gaddini gammadee fudhadhee jiraadhu moo akkasumatti gaddeetuma gaddumaan wajjumaan maaliif na miidhan jechaa jiraadhu warri mee eenyu akkasii qabdanii jireenya keessatti mudannoo akkasii qabdan naaf qoodaa irraan baradha waan ta'eef gara fuulduraatti ittiin jabaadhee tarkaanfachuu danda'a waan ta'eef jechuudha isiniin jaaladha nagaan naaf